Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni giddoo Biography. Har'a waa'ee nama qaroo tokko wajjin ilaallaa amma dhumaatti na caqasa. Namni kun hayyuu fiiziksii kan ta'ee fi addunyaa guutuun kaabaa hanga kibbaa, dhiyaa hanga ba'aa, daa'ima hanga jaarsaa, hiyyeessaa hanga dureessaa addunyaa guutuu jechuun hanga danda'amutti nama beekamudha. Hayyoota hangaarraa addunyaan kun argite keessaa isa baay'ee beekamaa fi fiiziksii ammayyaa bu'uura kan ta'an yaada birqabaa, theory of relativity fi quantum physics irratti nama ga'ee guddaa hojjetee fi yaada waggoota baay'eef ture kan jijjiiredha. Waa'ee hayyuu qaroo kanaa baay'ee muraasa qofa isiniif dhiyeessa. Kanaaf jaalattoonni Einstein fi jaalattoonni fiiziksii dhiifama akkanaaf gootan abdiin qaba. Hojiiwwan inni ittiin beekamu keessaa yaada birqabaa yookaan theory of relativity, photoelectric effect fi isa addunyaa guutuun beeku formulaa E which is equal to mc square isaan muraasadha. Akkasumallee badhaasa Noobelii bara 1921 nama injifachuu danda'edha. Albert Einstein bitootessa 14 bara 1879 magaalaa Ulm Jarman keessatti Hermann Einstein fi Paulin Koch irraa dhalate. Maatiin isaas sanyummaa Yihuudii kan qabanidha. Einstein yeroo ijoollummaa isaatti dandeettiin dubbachuu fi yaada isaa ibsachuu baay'ee xiqqaa waan ta'eef maatiin isaa sodaa mucaan isaanii gowwaa ta'a jedhu qabu turan. Erga dubbachuu eegaleen boodas afaan waliin dha'a ture. Akkasumas yeroon umuriin isaa barnootaaf ga'etti barumsa seenee illee hiriyoota isaa fi barsiisota isaa waliin sababa kanaan wal dhabaa ture. Wanti nama ajaa'ibu immoo barsiisonni baay'een gowwaa wallaalaa fa'aa jedhuun ture. Einstein yeroo ijoollummaa isaa irratti herreega fiiziksii baay'ee akka jaalatuu fi cimaas akka ture dubbatama. Inumaayyuu waggaa 12tti aljeebiraa fi jiyoomeetirii Euclid ganna tokko keessatti ofiin of barsiisuu danda'eera. Wanti nama ajaa'ibu biraa waggaa 12 yeroo turetti tiyooremii Paayitaagorasii karaa adda ta'een argachuu danda'eera. Akkasumas herreega walxaxaa kan ta'e kaalkulas waggaa 12 of barsiisee ture. Waggaa 14 yommuu ta'u sirriitti integral and differential calculus isa jedhamu sirriitti of barsiisuu danda'eera. Bara 1895 barumsa isaa sadarkaa lammaffaa addaan kutuun gara Swiss imale. Sana booda waggaa 16 kolleejjii Swiss Federal Polytechnic Institute seenuuf qoramus qormaaticha darbuu hin dandeenye. Sababni isaas herreegaaf fiiziksii qabxii gaarii fidus barnoota birootiin immoo qabxii barbaachisaa waan hin finneef kufuu danda'e. Sana booda gorsa kennameef irraa kan ka'e barumsa isaa sadarkaa lammaffaa xumuruuf mana barumsaa Argoviyaan Kaantonaal jedhamu seenee barachuun qabxii olaanaa ta'e fiduun gara kolleejjii dura dorgomee kufe sanatti deebi'uun darbuu danda'eera. Einstein bara 1900 erga eebbifameen booda waggaa 2 hojii barsiisummaa barbaadaa ture. Hojii barsiisummaas argatee ture. Garuu yeroon booda gargaarsa Marcel Grossmaniin biiroo takka Bern Swiss keessatti gargaaraa ta'uu eegale. Innis biiroo kana keessa taa'uun hojiiwwan gurguddoo 4 isa bara Einstein jedhamu 19 maxxansuu danda'eera. Isaanis photoelectric effect, Brownian motion, special relativity, energy relativity fi hanga yookaan maasii ibsuu hojjechuu danda'eera. Yeroo kana waggaan isaa 26 ture. Sababa inni hojii hojjete kanarraa ka'uun yuunivarsiitii Bern keessatti barsiisaa ta'uun hojii akka eegalu taasifameera. Bara itti aanu barumsa waa'ee electrodynamicsii fi relativity principle yuunivarsiitii Zurich keessatti barsiiseera. Sana booda yuunivarsiitii Charles Ferdinand Paraguay keessatti piroofeesarummaa guutuu argateera. Akkasumas yeroo achi turetti hojiiwwan 11 maxxansuu danda'eera. Yeroon booda akaadaamii Piruushiyaa keessa akka galuuf yaadni dhiyaateef amansiifamuun achi keessa akka galu taasifame. Yaada kanas kan amansiisan fiizistoota beekamoo Max Planck fi Walter Nernst turan. Bara 1911 immoo herreega fayyadamuun yaada birqaba waliigalaa General Theory of Relativity qopheesseera. Hojii isaa kanas nama Arthur Eddington jedhamuun mirkaneeffamee addunyaa irratti akka beekamu taasiseera. Hojiiwwan inni theoretical physics fi photoelectric effect irratti hojjeteen badhaasa Noobelii bara 1921 injifachuu danda'e.
Garuu hojiin isaa guddaan relativity waan isaaniif galuu dideef yeroo baay'ee kaadhimummaaf dhiyaatus injifachuu hin dandeenye ture. Sababni isaas akkuma beekamu yaadni relativity baay'ee wal xaxaadha. Einstein sanyii Yihuudii waan ta'eef sababa kanaan akkuma beekamu bara sanatti Naaziin Jarmanii jenosaayidii warroota Yihuudii irratti godhaa waan tureef innis biyyichaa godaanuun gara Ameerikaa dhaquu danda'e. Akkasumas New Jersey keessatti kan argamu Yuunivarsiitii Princeton keessatti hojii barsiisummaa argateen hanga lubbuun isaa darbitutti achi ture. Einstein haadha manaa isaa jalqabaa Mileva Maarik yeroo Poolitekniik keessatti ture kan wal baratan. Akkasumas yeroo sanatti barattoota daree isaa 6 keessaa ishee qofatu dubara ture. Isaanis wal baruun suutaan wal jaalachuus danda'aniiru. Isaanis qormaata hedduu isaan mudateen booda bara 1903 wal fuudhan. Caamsaa bara 1904 immoo daa'ima jalqabaa isaanii Hans argatan. Akkasumas daa'ima lammaffaa Edward argataniiru. Garuu jaalalleewwan kunneen bitootessa 1919 walii kan. Akkasumas Edward dhukkuba shizofreeniyaan baay'ee rakkataa ture. Einstein yeroo lammataaf Elsa Lowenthal dubartii jedhamtu bara 1919 fuudhe. Ishee waliinis bara 1933 gara Ameerikaa godaanan. Gama biraatiin Elsaan bara 1935 addunyaa kanarraa sababa dhukkuba onneetiin boqotte. Hojiiwwan gurguddoon hojjete keessaa muraasni photoelectric effect, special relativity, general theory of relativity, zero point energy, Brownian motion, matter energy equivalency, gravitational waves, Bose-Einstein. Akkasumas waggaa xumuraa isaa 30ffaatti yaada seerota fiiziksii hunda tokko godhu the theory of everything jedhamu irratti hojjetaa turus osoo hin milkaa'in lubbuun isaa darbe. Guyyaa irraa yaadonni akka superstring theory of M theory yaada kanaaf abdiidha. Eebila 17 bara 1955 oduun gaddisiisaan tokko dhaga'ame. Albert Einstein hayyuun fiiziksii kun addunyaa irraa boqochuu isaa ture. Wanti nama gaddisiisu immoo jechi dhumanni dubbate beekamuu dhabuu isaati. Sababni isaas narsiin isa bira turte afaan Jarman waan hin beekneef inni immoo afaan Jarmaniin waan ta'e itti himee ture. Wanti garmalee nama gaddisiisu biraa dooktorichi isa yaalaa ture Harvey jedhamu sammuu isaa giraama 1230 ta'u baqaqsuun keessaa fudhatee gara laaboraatoorii Pennsylvania geessuun bakka hedduutti kukkutuun hanga muraasa biratti hambisuun kaan immoo paatolojistootatti kenneera. Wanti nama aarsu gochaa kana kan taasise ayyaama Einstein yookaan maatii isaatiin ala ta'uu isaati. Einstein sababa bakka biraa dhufeef akkasumas dandeettii inni qaburraan kan ka'e FBI'n odeeffannoo isaa fuula 1427 ta'u qoratanii kaa'anii turan. Wanti baay'ee isa leellisiise immoo yeroo badhaasa Noobeelii fudhatu haadha manaa isaa Meelivaa walii kan jiraatanis qarshii badhaasicharraa argate ishiif kennuu isaati. Waan jaalattanii na hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa. Kun Biography ture.